سامحك. تقول لا 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 لا، ما عندي شيء فجأة اكتشف غرفتها مرة ثانية نفس الشيء اللي لقيته أول مرة. Kuni baay'ee nama qaanichas nama salphisas jechuudha. Ijoollee keenya gola ormaa keechaa gafeeta yoo jiraattan wanta kana hin hojjetinaa jechuudha. Madaamintu nama baay'ee aarte saraatenyaa isheetetti maaliif aarte? Viidiyoo kanaan gadhuma dhaggeeffadhaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtantti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa adaraa keessan wanta kana gola madaamii keessatti jechanii hin raawwatina. Isiniif miidha malee isin hin fayyadu. Warroonni kuuwwan warroonni ijaazaa jiran warroonni akka barbaadan ta'an waan barbaadan hojjetanii nutti as baasuu danda'u. Garuu mana madaamii keessatti hin eeyyamamu. Keessattuu ijoolleen Saawudii jirtan waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Yeroon ammaa kun fa'aa baay'ee ho'a waan ta'eef waanuma xiqqootu fool jechuu danda'a ni salphattu. Kutaa kiyya keessatti waan barbaade hojjedhaa. Kutaa kiyya hin seenanii hin fattashanii jettanii yaadina. Jarri yoo wanta hin taane argani kutaa kee seenuu fi wanti isaan daangessu tokkollee hin jiru jechuudha. Inni kunis maalidha seetanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti nan arga jechuudhaanis warroota waan kana hojjetanii innis maalidha farsoonadha jedhanii ijoolleen hedduun jechuudha feetan qixxaarraa feetan daakurraa feetan immoo tamariirraa farsoon naqadhaa jedhanii ijoolleen viidiyoo hojjetan baay'een isaanii ni jira jechuudha. Ijoolleen hedduun isaan jalatti ilaaltanii aayilaandii keessatti wantoota gadda addaa keessatti naqxanii kutaa keessan kan gootan ni jira jechuudha. Wanti kuni fooliin isaa baay'ee kabbaadidha jechuudha warroonni hojjetanii argitan. Ani dhugaa isin jedha ayyaanni abbaa fedhee haa dhufu mana ormaa keessatti farsoo naqee naquu baadhee ayyaanichuu baadhee wanti naasiqu hin jiru. Ani iddoon kiyya kaddaaminatuma jechuudha. Mana san keessatti waan tokko godhadhee fataa jechuuf hin danda'u jechuudha. Mana namaatan jira waan ta'eef. Kanaafuu jechuudha yeroo hundumaa haala wal fakkaataadhaan dabarsa. Maalan ta'e kunoo waggaa 5 guutee jira wanna tokko hin taane jechuudha. Kanaafuu ayyaanni dhufee hin jira garaan na badee maalii na badee hojiirra jira tapharra hin jiru qalbiirra hin jiru sa'aatii kanatti jijjiirramarra jirra boruu keenyarra jirra waan ta'eef kaayyoo keenya ilaaluu qabna. Wantoota guyyaa tokko darbanii jennee wantoota hin darbine raawwachuu hin qabnu jechuudha. Inna amma maaltu xiraa'aa maalidha manni hundinuu ajaa'ee jira jedhu sarraatenyaan tun rakkoo biraa hin qabdu baay'ee nama gaariidha baay'ee ishii jaalatu baay'ee ishii amanu goobaziidha jedhu hojiitti haftee tokko hin qabdu sirriitti akka gaangetti hojjetti sirriitti jaalatu jechuudha. Wanta ishiin barbaadde hundallee ni godhuu fi innaa ishiin immoo dhossiteet waan kana goote yeroo madaamini maalii manni kun fool jedha keessattuu kutaa kee fuuldura yoo darban baay'ee fool jedha maaltu jira kutaa kee keessaa rakkoon maaltu jira jettee yeroo gaafattutti homtuun jiru kutaa kiyya keessa wanni takka hin jiru jettiin. Innaa yeroo jettuun kana madaamin amanuu dadhabde baay'ee fool jedhee abbaan manaatillee hillole jechuudha. Jaarsi madaami hillole bakka maaltu mana keessa seenee jira jedhee baay'ee lole gizee kana madaamin kutaa intalaa seentee bantee yeroo laaltutti wantoonni argitee fi amala ishiitii fi wantoonni ijaan argite baay'ee ishee rifachiisee jechuudha. Isa kana jechuun biyyoota arabaa keessatti wantoonni akkanaa kun hin faqqadaman hin eeyyamamu. Keessattuu Saawudii keessatti wantoonni akkanaa kun hin eeyyamamu jechuudha. Wanti akka alkoolii wanti akka farsoo minaaminni kun hin eeyyamamu jechuudha. Kanaafuu hin ta'a tamariin hin ta'a jettanii warroota oonlaayinii irratti ashqaaphatan sallaaltanii waan kana hin hojjetatina bakka yoo dharraatanillee dabarsaa wanni garaa keessa hin jiru wanti garaadha simboo tokkollee hin jiru jechuudha. Garaan keessan duwwaadha waan ta'eef homaa rakkoon qabu wanti dharra'amne hin jiru ni dharra'ama ni dharra'uu dandeenya. Anamma waan dharra'u isiniin jechuu kootii miti nan dharra garuu yeroo ho'aa kanaan keessattuu waan kana gochuun hin ta'us hin raawwatamus. Ani dhugaa biddeenas tolfadhee beekaa daabbos tolfadhee beekaa garuu farsoo jedhan kan hin godhus yaaletti sin beeku gochuus keechi kunaan eeyyamu maaliif mana namaatan jira har'a wanti tokko beeku wanti qabnu jarri kun amma na jaalatu amala koo na jaalatu biddeen yeroon tolchu nyaata Itoophiyaatti dheettimeen isaaf fuulduratti nan tolcha waxiirree akka Itoophiyaatti isaaf fuulduratti nan waxa daabbos nan tolcha rakkoon qabu indoom cabsatanii nyaatu jechuudha. Daabboo biddeenallee hin nyaatu jechuudha.
dhugaan isinitti hima. Garuu farsoo kana hoo osoo hin godhe ni jaalatu jettanii yaaddu hin jaalatani jechuudha. Wantoonni kun baay'ee gize affanamee ba'a waan ta'eef urgaan isaa hayiliidhaani. Kanaafuu biddeena fi ofitti cufuun gaarii miti. Warroota ashqaabbatanii akkanumaan argaa jedhanii warroota baatiidhaan maallaqa argatan salbaajitti fixanii takka suuraa ka'uudhaan takka viidiyoo waraabuudhaan kaayyoo kan hin qabne biyyatti gaafa galan bakka itti kufan kan hin qabne kaayyoo malee warroota jiraatan duuba hin deemina. Ijoolleen keessattuu mana koontiraataa mana madaamii jirtan koontiraataa ijoolleen hojjettan waan kana hin hojjetina. Kan urufa hojjettu ijaazaa barraa kan hojjettu sinfaana baatii tokko hojjechuuf akka carraaman jarri keessa raatenyaa dabalataa iyyuu qaxaratee doo sin bira dhuftee kana godhadhu siin jette wanta ishii sin gorsititan hin fudhatina. Sababiin isaa ishii sinirraa baatee deemti garummoo sinitti xoosii ta'a jechuudha wanti kun. Amma mucayyoon tuni madaamin maal jette ishii fi wanta kutaa ishiitti arge yoo laalu tokko naa dhufuu didee jette. Maaliif jennaan ishiin baay'ee nama gaariidha. Hojii ishiirraa jaalatanii amala ishiirraa jaalatanii mindaa haala gaariitti kaffaluu fi dabalanii fi mindaa ishii akkasumas immoo wanta ishiin barbaadde hundumaa ni bituu fi baay'ee jaalatu jechuudha. Baay'ee hojii ishii baay'ee jaalatanii jiru. Garuu waan kana ishiin dhossitee sanuu keessattuu isaan dhossitee gootee kutaa isheetti yeroo arganitti baay'ee rifatanii jechuudha. Waan deebisan dhaban. Kana yoon isiniin jedhu obboloota koo har'aa nuti mana namaa jirra mana alagaa jirra. Haati aga fedhe madaamin teenya yoo nu jaalatte aga fedhe yoo nu kabde wanta kana kan hin jaalannetu jira. Har'aa wanta kana nurratti arganii jiru. Aarii kanaan amma mucayyoon akkanatti dalagaan ishiis jaalatanii dalagaan ishiidhaafis ta'e dalagachaa jirtu sababii wanta kanaatiif tiikeetti muramee fi yoo biyyatti gafte agam nama aarsa agam nama gaddisiisame ilaala. Isaan gaarummaati yeroo dheeraa hojjettee miti gaarummaa isaanii gochaa baatee miti badii guyyaa takkaatiin waa hunda murteessu jechuudha. Amala jaraa kan beekutu beeka. Yoo beektan hin beektu yoo hin beekne hin beektani kas siniif galu sinii gala kas siniif galle immoo siniif hin galu jechuudha. Isaan maal godhu gaarummaati waggaa dheeraa waggaa 2-3 miti waggaa 10 bira taa'e waggaa 10 kana gaarummaa bichaa hojjedhu wantuma gaarii qofa hojjedhu garuu guyyaa tokko waan tokko balleechi. Gaarummaa waggaa 10 dabarsite odoon taane badii guyyaa takkitti fi badii sa'aatii saniiti. Isaan kasitti muran malee gaarummaati dabarsite duubatti deebi'anii hin yaadan. Arabdoonni immoo wantoota dabarsite hin yaadan odoonni fi eegale wantoota irra jiranii fi haala yeroo san bichaa ilaalu. Amma mucayyoo tana gaarummaa ishii duuba san ilaalaa fi hin jirani jechuudha. Wantoota argan kanatu isaan aarse wantoota arganii kanatu isaan gube jechuudha. Akkamitti kutaa keessatti waan biraatu nu goote hirtishiin kan jedhan akka waan wayii isaan gootuufaatti fudhatanii sharrifaatti yaadan kun badaadha jechuudha. Kanaaf adaraa keessa wanta akkanaa kan hin raawwatinaa. Kaayyoo keessan hin dagatinaa. Daabboo tolfadhaa, biddeen tolfadhaa. Kanarraa kan hafe farsoo naqannaa maalii godhanna jettanii hin ashqaabbatinaa jechuudha. In argaa oolla iyyan ayyaanni yeroo dhufutti warroonni akka barbaada warroonni kaayyoo hin qabne takka salbaajii oollaan irraa bitanii salbaajii uffatanii nutti as yaa'u takka farsoo naqanne jedhanii nutti as guuru ayilaandii nutti as guuru waa hedduu argaa jira jechuudha. Ani dhugaa isinitti hima waggaa 5 kana yeroon guutu guyyaa tokko nan naqa jedhe yaales hin beeku iyyaalulleedha jechuudha. Yoon barbaade peepsii naa fidaa har'a dharra'een jira on jedhan hin fidu jechuudha. Isa sanan fayyadama. Bunni turkii jira. Buna turkii san dafifattanii gaafa ayyaana san fakkeenyaaf daabboon tolfattu feetawwaxii barbareellee yoo qabaachuu baattan salsalli isaatii waxattanii akka Itoophiyaa sanitti qaaraa keessan baqasatanii keessa godhattanii biddeen keessan akkuma malaatitti daakuu imiftanii tolfattanii saniin booda biratti daabboo tolfattanii yoo ayyaaneffattan sinitti hin dubbatan jechuudha. Itti himtanii waan akkanaati yoo jettanii jarri keechii gaarii yoo ta'e kanarraa kanaaf immoo maal sinii godha keessattuu shamarranii farsoon maal godha shamarran bar farsoon dhugaa dubbachuudhaaf akka naannoo keenyatti amma shamarran farsoo ittiin buutu farsoo birciqqoo gimmaasha yoo dhunne jechuudha. Nu akkanatti mooxxaa farsoo kana hin qabnus shamarran farsoo sin dhudhu jechuudha. Farsoo kan dhugu dhiiraa jechuudha. Kanaaf biyya ormaatitti maal sinii godhare farsoon
bu'aa farsoo isinii buusu maalidhaan bu'aan kana inni isinii fidu maalidhaan gola ormaa keessatti indoom yeroo keessan ofirraa fixxanii boqonnaa keessan dhabdanii dadhabu malee bu'umti inni isinii fidu maalidhaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaafuu of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun affeerraa hooti carraa keessan ofitti hin cufina hojii keessan sababa wantan xaqqabne jettanii carra madaamii gaarii amala ishee akkasinitti jijjiirtu akka lammata sin xaraxartu akka si shakkitu yeroo hunda kutaa keessa seentee akka fattash takkitti waan tokko isinirratti argan taanan saniin booda deddeebi'anii kutaa keessa fattashu jechuudha maal dhossitee laata maal goote laata jedhu si duuba faa seenanii fattashu kan duraan qulfii yoo qollofatu sitti dubbanne yoo kutaa kee qolloftu maaliif qollofti siin jedhu qulfii sirraa fuudhuu danda'u wanta baay'eedha sitti jijjiiramuu danda'u manni kun kan isaa kan keessa jiraatan an isaaniiti harka isaanii jirtu isaa wajji simbichaadha jechuudha ati bar mana isaanii kana keessa jirra bar nuti alagaadha orma jechuudha yoo nutti ka'an yoo nuun lolan bar mana muluutu nutti ka'a jara muluutu nuun lola gaafa san nama nurra goru hin qabnu warroonni ashqaaphatanii kaan jedhan bar erga miidhamne erga rakkoo nurra gaheedha kan nu dhaqqaban malee haala fayyaa fi nageenya keenyatti namni nu dhaqqabu hin jiru kanaafuu sammuun keenya kuni badaadha kuni gaariidha jedhee irraa nu deebisuu qaba malee akkuma arginetti waan nutti fakkaate hunduma duubaa dhiibuu hin qabnu affeerraa kooti akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa viidiyoo kana yoo isinitti tole yoo isiniif ta'e yoo rakkoo kanarraa nu deebisaa kaayyoo keenya nu daangessa kuni sirriidha kanaafuu kana mana ormaa keessatti gochuun nurraan eeggamu yoo jettan laayik godhaa jechuudha ani waa yaada qabu sinii qoode maa madaamidha dubbatte jechuu dandeessu kuni mana shiitii waan ta'eef anis mana koodoo ta'e waan badaa tokko hojjettuu tokko qaxaradhe hojjettuu sanirratti waan badaa tokko doon arge mana kiyya keessatti odoon laalu zim jechuu hin danda'u waanan dubbachuu qabu tokkodha jechuudha kanaafuu madaamin tunillee dogongora tokkollee hin goone waanuma shii aarsudha wanti biyya shii keessatti raawwatamuu hin qabne gaafa raawwatamu higgiin biyya kanaatu seerri biyya kanaatu hin adaba jechuudha waan kana kanaafuu of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti kuni gaafuma biyya keessanitti galtan akka barbaadanitti feetan gaanitti feetan rootutti akka barbaadan namni akka akkasinitti hin dubbanne godhachuu dandeechu malee biyya ormaa keessatti Taayilaanditti maalitti gana akkasanuu biyya isaaniitti ni oo'a biyyi kun ni oo'a waan ta'eef waanuma xiqqishuutu fool jedha jechuudha dhugaan isinitti maal unkaan farsoo dhiisaa ta'u midhaanuu irraa nyaatee xiqqoo yoo ture qalaalii fool jedha kanaafuu isiniin jedha wanti irraa naqamu midhaan immoo yoo affaname fool jedha akkasii turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha kanaafuu gola ormaa keessatti maal akka goonu maal akka hojjechaa jiru sirriitti adda baafannee beekuu qabnaan affeerraa kooti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee